Faarfattoonni faarfadhaa. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Dhugaadha Waaqayyo faarfattoota keenyaaf ayyaana isaa baay'isu. Dhuunfaattis gurmuuttis Waaqayyo waldaa keenya eebbiseera itti fufanii haa faarfatan. Inni nu jenne kuni koree faarfattuu waaqeffachiistuu inni jedhu macaafa sirna sagadaa keenyaa wajjinis waliin fudhatu yeroos immoo hin fudhate jenne malee hin faarfatinaa hin jenne. Faarfannaa faarfadhaa. Akka kwaayirittis faarfadhaa. Akka sooloottis faarfadhaa. Sa'aatii lama yeroo sa'aatii lamaa gidduutti sagadi geggeeffamu jenne. Fakkeenyaa fi labsii dubbii waaqayyootiif laqaaluu hin wajaasa jenne. Proclamation isa jennee fi sa'aatii tokko gad hin ta'inii kan jedhamudha. Dhumarratti illee lallabi daqiiqaa 35 gadituu hin taane ba'eessaa hidhamee kaa'ameera achi. Kanaaf warri kutaa sanarratti yaada kennani hubachuu qabu. Ijoon dubbii ergaa sanaa waa'ee sa'aatii iyyuu miti. Isa mijeeffachuu danda'u waldoonni sa'aatii lamaan sana wal jalaa bubbutanii adra qajeelummaadhaan ilaalaa kutaa sana. Wanti jedhamaa jiru yeroon haa eegamu, haalli haa ilaalamu, dubbiin waaqayyoo immoo guutummaatti haa dubbatamu isa jedhudha.